Zabandi Dina Garaguba. UK, Qeerroo, abo arra lumon sitani sinijada abo. Oh, jolle na dum tumo jolle kota arra. Nama hare duwe jira. Wal baranalle. Abo duru de badi babdi te mi ko sene mashallah abo jolle dufte bo Qeerroo. Qeerroo dufte abo Qeerroo dufte Allahu akbar assalamu alaikum wa alaikum salam mashallah albari abo kota karana shukran dufte jira. Abone galla wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeroo UK. Ya Oromo dia, ya Oromo kita, alaba Oromo kabadi ciza zubandi negara gua. Amo wallahi Qeerroo UK arra kammale nagam macitani jirtani. Amo ilman Oromo khabiya kaisa hundis ni gammade jira. Waris la jaibu. Facebook kanalle haaki godeti jira guyarra. Facebook ni kun kale yu akata ni betani lamne henduni. Haaki godeti jira haaki godeti garana dufu dande jira kamitti garana dufte jettani lamone duyo kagafi de sitante. Facebook ni kun haaki godame ro amma kana nabira gale jira khana boda Facebook kun harka kiyya jira abballel ana akasitti beeka isinin jir mo khomi qabdan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo kabiya keessa kabiya alaa jirtan wal baranna dura an obboleessa keessanii awwii kadir isinin jedha. Isinoo maqaan keessan eenyu yoo isinin jegaa isinun digaanatti himtanii dandeessanii hin dhaqqabnu. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka hundaa jiru obboleeyyanii akkasitti wal beeyna jechuudha. Nagaa keessa Rabbi sinaa jiraachisu. Asiin nu gaheera warri Rabbi asiin nu gahe baga Rabbi asiin nu gahe isinin jea waan hedduutu asii harkaanu qaba. Qabsoo jabduutu harkaanu qaba. Ammallee qabsoon tun bara qabsoo asiin duraatiin ta addaate callaa fi baaqa qabsoo callaa fi baaqaati tun ilaalla qabsoo callaa fi baaqaati. Waan akkasiiti har'ammoo wanni dhufneef obboleeyyan keenya kan Qeerroo akka biyya alaatitti keessaa Qeerroo Lunden waan ajaa'iba dalagdee agartanii akka fakkeenya Qeerroo biyya biraa jiraniif ta'an takka waan ajaa'iba dalaganii meeshaan irraa dubbannaati garuu Facebook kana haan godhee jira xiqqoo amma garaana nyaatee jennaan amma abbaafin deebisaa abbaallee ni beeytanii la ilaha illallah hattuu qaba la ilaha illallah hawla wala quwwata laqabe yaa wallahi la ilaha illallah ansile nojina sa mucanni marate yechu jira farada anni Facebook page ki yasiriti lamma bilbe ki biran ka na me ejira Abana mas yibdet ya widu Allah baradetin fe ansila guya ganam khota sik khot Qeerroo UK da Qeerroo Lunden nafta manno gafa hasa qopheeffanne alaabaa naftanyaadha to'annoo jala olchee kennaani awwilleen page Facebook to'annoo jala olchee jechuudha. Kanaaf tanuma keessa ka ummanni illee yeroo hunda boo takka yeroo takka wanne jechuudha. Madaa hedduu qabna beekta madaa hedduu qabna madaa kana xiqqoo laal waan takka qabbaneeffataati qabsoo teenya duratti te jeneraal tokkummaadhaan kanaafuu hanna mudhisa hanna dhiisa yoo akka Qeerroo Lundenitiif monita waan keeriitiif yoo hatan monita laal akka Qeerroo Lundenitti gaafatteen kadhatteen shambultee jahabultee yoo dhabde dirqamaan fudhachuun hin deessu. Usunan gaafan usunan hayyamsisne akkanumatti mirqaanuudhaan akkanumatti gammachuudhaan qabeenya namaa to'achuu jechuun qabeenyi OMN san fakkaatti. Amma khayriirra olchinee jirra miree. Haa khayriidha garuu hukumatiin khayriirra olchinee jirra. Kanaafuu sababni illee obboleeyyan kiyyaan wal baradhee obboleeyyan keenya ani eenyu akka ta'e illee kana maqaa kiyya isinii himee jira.
isinillee natti himtanii yeroo biraa barsila yeroo live khayriidha qabu. yeroo live senan bar keessaayyuu aktivistoonni tokko laal jedhanii karabataa uffatanii babbareedanii amma dursanii ammoo bishaan qopheeffatanii bar jalqaba bishaan qopheeffatanii osoma jechuun akka waan nama bar lakki maqaan waan maqaan maara koo wanna kana an ajabita live jalqabnaani uf jechuudhaaf ta'e maal akka ta'e hin beekan dheebuun itti buute akka waan nama baraa keessa jiru lakki osoma cal jedhaalime osoo live dhagalle bishaan qopheeffate jalqaba bishaan qopheeffate yoo manaasiri qabaatellee waa barbaadee waan ta'e godheetini inni qabsaa dheedee beektaa haaceen yeroo warra kana taru beektaa bitteetu makiina harkattee naan jee wayyoo bishaan qopheeffate wayyoo arafu osuma haasawan eegalini osuma wanta kaawuun jalqabini bishaan asuma dheebuun jalqabaa bishaan fitime tasfaa'e laal osuma haasawan jalqabini dheebuun barahaan kun itti bu'ee jedhu akka waan nama gubateetitti bishaan kana dhugaa shamarran garuu dhuganii shamarran keessa qullate akkasitti wal dadhabne jara keessa nama maal akka ta'e hin beekan namni walumaa galatti laal wanni kun laal magaalaa bilisaatii beektaa magaalaa bilisaa tana waan gaariidhaan itti fayyadamuudha qabna namoonni hedduun kaan gara sooshaal miidiyaa kanaan dhufee sabaan wal qoqqoodee shanyummaadhaan waan kanaa waan sayyaa uummanni Oromoodha uummanni keenya hedduu jechuudha yoo akka isaa bishaan argatee dhuge malee sa'a kanatti bishaan uumamuun qabatanii hin yaadatanii iyyuu jarri kunni warroota gartee waan hin taane deeggaran gartee warra paartii Oromoo hin taane deeggaran namoota akkasii hedduun kanneen argu ibidda rabbiin itti qabe yoo ati waan isla dhugaa bar yoo ati waan islaam amma fakkeenyaa fi ida jecha takkan gadhisee zabana boodaa nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam mootii gowwaa isin irraa sodaadha nama mootii gowwaa deeggaru ammoo ummata kiyya irraa himite nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam mootii gowwaa isin irraa sodaadha jecha tana barreessee yennaani ofii amantaan islaam salawaatan buusu waan bira haasa kana situ jedhee eenyuuf jette la ana jechuun zabana booda nabii rabbi jedhe sallallahu alaihi wasallam rabbi alayhi isaantu jedhe malee naagalee dhiisaati namaati jettee illee naagalee jira kanaafi mootii gowwaa kawaata kan gallee dhooftus itti boottus kadhattus itti iyyitus diddus jibbitus mootii wayiiti jira yaan beektaa guyyaa inni ala bahunda nama du'a beektaa amma dura إلا موتي سنيلة بيتا هر اللي على ديمير جايني في قالوا المال رمو ما جرتي والله يكونوا وانا كاسي بيجنا نجاي قال لي ناري دوم أنا اللي قاعد بيتا دراما كنا رجيتوري أفان أمانات جولة كجرو جولة باي تبع تنجرا وكان تسأله وكان تسأله لما جمرة أجزي برايم مينستر بس الآن منهم نجار منهم سايون بس الآن سملا لما جمرة أجزي tapat begitu. Jadi yang pati bumi cuma serabi jadi kita aku osonam tu kulle wanita kulle bicara kita tinta amni galan jadi kau tu kom tapat aja cuci. Cuci kan nyati itu karo. Ikan nama itu. Kaberat. Ikan nawan akasin beku. Beo. Karena amma mu aku mari pati kast. Beo ni. Beo. Beo. Nah. ماتي لال أما ولنات دبت لال جولين جويا راك إيرون لندن وانيسين تقولن أجر تجرتا إيرون لندن أكمله ومن أوروما أكمله بونيجر لال وان نما جنب شيء ستك دلقاني جرا أنا مو كيسا أكاس جونيفا وان أكمله نما جنب شيء ستوري قالوا كهيرتي نمو بكاجرو لغات هنا يفباس ودافي لغات ينملس ودافي halkanii guyyaa kuno guyyaa hedduudhaaf ala bulu jiranii obboleeyyan keenya kana ilmaan Oromoo ka biyya biroo jiran hundi isaan galateeffachuu qabanii ammas rabbiin akka isaan gargaaru du'aa'iidhaanis bira dhaabbachuu qabna hamilee isaanii kanneen jajjabeessuu qabna ammas waan kana irratti akka fakkeenyaatitti fudhatanii bakka birootti amma hojii laal siistema bareedaa dhufe beektaa wanna kun karaa ittiin haga amma nama dhibba ja'a qofatu jira waan jajjabduu akkana tan ammoo nama dhibba ja'atti naasuuf taare yoo haasuuf taase anaa fi nama jahallee ta'u baar gaafatteerta nama hundaa keessa ni jirti waan akkana sheeri gaafatteerta sheeri godha itti gaafatteerta uummata kana sheeri godha gaafadhu sheeri godha obboleeyyan rabbi
share goda. Sadaka isnitaati share goda. Rabbi sirraa jaalatu. Rabbi sirraa jaalatu masha Allah al-bari. Abi jaara waji abi waliin oofan yaa rabbi kiyya. Laakiin nuti mootummaa biyya keenyaa waan isaan kaasina waan isaa heddummeessatanii qalmaaf akka hin qopheessine. Siyaasa keessa maal galchita yaa. Siyaasa keessa maal galchita. Siyaasa bar keessaa baanee inni keessaa baatu deebar. Kan siyaasa keessaa bahu. Qoy inni si keessaa amboo bari yoo keessaa baate. Wayyaa. Tokko amma. Siyaasni waa inni. Ati silaamaa miisin jedha. Ati sheekaamii maal goota wunnaa keessaa. Sheekhaa hidheetiin. Polotikaa keessaa. Laal. Polotikaa keessaa maal goota keessaa bahi ati sheekaa daawwaa godhisi. Masgiida si galla. Masgiida galiidhe. Masgiida galla. Islaama dhimmi biyya ilaallatu jiru. Dhimmi naannoodhaa ilaallatu jiru. Dhimmi nama dhiiga lafa jiguu ilaallatu jiru. Ati sheeka waan taateef keessa. Waan nufi xaaraniifuu beeyna. Waan nufi xaaraniifuu beeyna. Akkanatti dhiibaniiti. Waatu dhufaara. Mee qoy waatu dhufaa jira. Qoy hin dhufaa haasa'e waatu dhufaa jira. Adada amma hundallee dhisnu hundallee haasofnu kanaaf fidii kot adda laayivii daf ajjira akkana mana wadhu fan sakaratul mootin beektaa takka amma dura laayivii sin beektaa Ana laayivii dhiisiti yani wanni iyyuu seenaa Maal ta'e gaaffii. Information irraa maal qabda akka nama Oromoo tokkotti inni naggaadadhallee waan siyaasaa illee hin beeku. Yani guyyaa jaalonni du'eessan moobaayilii kuma qarshii kuma 18 biteen irraa badee. Sirraa kafalan asii qaba. Amma hordofuutti hin jiru moobaayila duudaa qaba. Odeeffannoo hin qabu. Inni sirraa balleessi moobaayilii. Moobaayiliin badee. Ufumaan badee? Ufumaan? Guyyaa fuulduratti. Lakki shanii harka keessa qabaa. Shanii harka keessa? Shanii harka keessa qabaa. Mee barbaadde. Hin beeku. Shanii harka keessa qabaa. Abu maqaa namaa niin kaatee maal taate rabbi soorati? Maali? Maqaa namaa niin. Maa daalichi teenya sanii bar maali tan wannaa taa'e wannaa san. Wayitaa softan akka islaamatti haasaa. Islaamni mana roose. Nama amma een waan beeyillee lakki mee atam informationa dhiyoo kana ginira ta'eeftemin? Deemne. Ginira hin deemne? Deemne. Ayyaanaaf deeme. Ayyaanaaf. Guyyaa meeqa qabamtee turte? Beekate laafii maaltu jira? Dhuga laafate. Waraabamaa jira bar. Viidiyoodhaa bar. Wallaahi waraabamu jira. Rabbi shaahid waraabamu jira. Waraabamu jira. Wallahi waraabamu jira. Kun ilaali nama dhibba meeqa yoo ta'an nama 890 da'achu jira. Nama 890 jechuun. Mee akka Oromoo tokkootiin maal akka wanni tokko siifa sirbu barbaadda? Sirba wayii tokko. Sirba wanni tokko ayee. Sirboo. Ayee. Mee ture hin dhagahamu? Isaan dhagaan. Maaliif qabatee seene biyya keenya akkamiin dagannaan dhiifama naa godhaan dogongoree irra deebi'a. Maaliif qabatee seene biyya keenya harka farma muree ideet keessaa godhe. Ijuurree fa. Bootee itti kun harka qabu. Keessaa sirreessina boota. Jee wallahi jee waa takka Sirba eenyuti? Sirba bareedaadha qoy. yaadadhu Yoo jira. Yaadadanii Si baasu kan yoo jira. maaliif qabatee seene biyya keenya harma farka muree akkasii miti. Awu sirreessifkaati. yaa boor hin dhageenye. Lakki amma wonna. Yerooti qola jala hin jiire beektaa. Lakki yeedalolli sun taane amma waliloo isaatti irra taa'uu jennuufi. Maal jetti meeti? Kana cufaamee takkitti. Kun hin dhaabbatu bara. Halqi akka mana daawwataa. Ati qeerroo UK argamee galateeffadhu akkasii fagaa. Qeerroo UK shukrii Jamaal. Ehoo. Shukrii qofaan wallahi ijoolleen akkasitti yaaboo halkanii guyyaa. Shukrii motora jiraati guni ilaalu. Motora. Gammachuu. Jarri kuwwan ispiikoo hulaafa waan garagaraa turan beektaa.
mucaan tokko inni maqaa isaa kaa laayivee jira dabarsaru gammachiis ani wannan gaafa du'arra mee hojirra oolee mee har'a odeeffannoo qabattee odeeffannoo barbaada odeeffannoo biyya keenya keessa odeeffannoo mee information naaf kenne mee quba waan hin qabneef boodii si kenna gadbay bagatti amma asirratti wanti dabarsitu maali uummata oromootiif dhaabsitu dabarsu maali akka oromootitti obsa obsa inna lillahi wa obsini amma obsa maal hajaalun obsini kana caala maal gonu obsa jechuun taa ciisaa jechuun miti dhageeffadhu obsuun daanga qaba hanga qaba obsite yoo mula caala daanga dabarsite jazbaata dajuusa namoo jannatan siin obsi dajuusa akka dhufe kanatti fudhanneeti kana jala dabarraawwan iyyaa hin jiru kama maa kasanii lafa filteerra laal baraa fi furguggee jala dabranii achitti fuulleen ni jira yaaniira wanni san laama maaksin hin hojjetu amma kanaa baleessa kee akkasitti akka dhufetti hin keessa obsi fudhataman qabu obsi ati kana jechuudha jazbummaa gowwummaa wallaalummaa akkasitti kiyyaa narraa bas giraawut narraa bas tadas laayifii onni godhaa ni kunoo akka kanaa haalee dandeenne bira teenne kunoo abo piipidhaati pipi jechuun maali biltiginnaa okay laani saatinii fidaati wiitaan keessa buusu akkas naan jedhe wanti san yoo an keessa yoo ati maaliif filannoon nuuf haa gahu ati piipidha ati maalidha kun maalidha jechi kun maalidha ayo haasawa keessattuu obsaa jettee beektaa obsaa jechuun obsi waa hunda keessatti barbaachisaadha jechuu barbaadee akkam mee fakkeenya amma yeroo kana obsa akkamii obsa mee fakkeenyaaf obsa jechuun obsa akkamii obsan sa'aatii ammaa kana obsa akkamii obsan deemtee deemsiif wallahi deemsiif maaliif obsa akkamii obsa oromoon ta'u hin booyinaa obsaa jettamu hiriiraan bayinaa obsaa jettamu hin ajjeefaminaa obsaa jettamu mee kamiin ka'uusan obsi kun ka walii kamiin nama kof dhibba kotsii kan jedhamu dubbita dhaggeeffadhu wallahi gaafii ta'e yoon deebisnee rabbi shaahida ilaalaal ajaa'iba obsa jechuun hiika baay'ee qaba himi tadhaam ilaal obsinee amma obsa haa caaluun tokko kamteera yaa rabbi dhaate obsinee hamma obsa isan dhiisboo isa gaafanneemi obsi kun isaa jeemi obsi kaa'een isitti cabsa jedhee barre xiqqaas gabbarre guddaas hanga wajjin yaalli hamma dandeenyu guddaas obsa jechuun obsuma jechuudha waa hundarrattuu obsan innaa obsa jechuun dammoo taa'aa jechuu yookaan ammoo dayyuusa nama godhuu jechuu miti maal obsanii obsuun waa hundarrattuu obsan tasfaayee foonirraa bas tasfaayee deebii keenya deebii amma inni kiyyaanarraa bahaasi mana kiyyarna dhuftanii Finfinnee keenya amma dhaamsa jabduu dabarfanna hawaasa keenyaa fi atis achi jala achi garas ta'a atillee galatoomii ulfaadhu garuu sila waan kana reefa akkasii deebii bara hin deebisanii nuti kun bilisiginnaallee qabanneetiin bilisiginnaallee garuu bilisiginnaa miti awu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtanii nageenya rabbii bakka jirtan tiisnaa ga'u isiniin jedhaa kan yeroo ammaa kana halkanii guyyaa qabsoota narratti kuftanii ka'aa jirtan keessattuu obboleeyyan keenya akka naannoo Oromiyaatitti warri Finfinnee kun ni rafaa beektanii warra Finfinnee kana laalina uumame waan takka irra laalina ilmaan Oromoodhaa dhiigni keessan dhangala'ee waa meeqa taataniitiin inshallah rabbi garuu akkanan nu nambisu injifannoon guddaan fuuldura keenya jira qabsoon tun fatanaan hedduun itti baay'atillee taatu tana jajjabaanii irra ciccineetiin tokkummaan jiraachuun milkaa'ina keenyaaf immoo hedduu nu gargaara waan ta'eef tokkummaa qabaachuu qabna walquba qabaachuu qabna ilmaan Oromoodhaa hedduun kaan akkanumatti ajjeefamu jira kaan immoo hidhamu jira har'a dhiifamu wajjin namni biyya keenyaa rakkashee jira amma hidhuun itti ulfaatee dhugaa rabbii hidhuun itti ulfaatee ajjeesaa darbuu jiran akka
wallahi waan nama gubu keessa yaa oromo hidhuun itti ulfaatee dararuun itti ulfaatee bakka dhabanii akka dhabanii ajjeesa darbuu jiran bakka hundatti daandii hundarra qilee hundarra yoo barbaadde bosona hunda keessa nama ajjeesa darbuu jiran dhugaadhaa wallahi carraa keenya rabbuma torba qabaate nyalle beetami re nyalle rabbuma harkaa qabaate nyoon daawee isa akka duunun beenu maal irratti akka duunun beenu garuu akkuma amma bilisa kiyyaa darjee kana ilmaan oromoodha manni hidhaa hanqatee akka waan ta'e tokkotti ilmaan oromoodha madaabaraadhaan dooniyaadhaan maraati qilee fi dildila jalatti yeroo ammaa kana gatu jiran eenyullaa ta'u garuu rabbiin dhugaan awwaalamtee naftu ni baati ka wareegame waan deemnuuf kaayoo irra jirru kana galmaan ni gaanna inshallah ol baay'ee tamuuta jawaar faallee tagaafa saqamanii ammoo seenaa waan suuraa fi viidiyoodhaan argame sanii dhugaa rabbiitti sirriitti argeera amma dura inni haasa'u ammallee haasa'u garuu ammoo as bahaatiin jirtu takkaan bahaatiin jirtu dhugaan ni qallatti malee abadan duubatti hin deebistu baay'ee wallahi wanni na gaddisiisu immoo maali beektaa garuu ilmaa oromoo ta'eeti ilmaa oromoo irratti waan akkanaa godhu akka gandaatitti basaasummaadhaan maaliidhaan deemaniiti ilmaan oromoo garuu garaa kamtu isaan danda'eeti ani wanni akka malee wallahi nafxanyaallee nan gara nan gudde dhugaatitti ilma oromoo taatee ka ilma oromoo irratti dalagaa jirtu guyyaa dhugaan baatee rabbi si saaxilu jira ni qabamtan wallahi rabbi kanneen jirra yoo fille waasi godhu baanne homaa miti ilma laal diinni ilmaan oromoo akka jigee nafu kana beekaa ammoo wanni amma dalagamaa jiru wanni amma nuti argaa jirru kun ammoo qabsoo teenya irratti nu jabeessa ta duraa caaldaran jabaataa deemna ammas baay'ina oromoolee hir'isuudhaan waa takka wanni duuba nu deebisan takka illee hin jiru wanni feetetu godhame jechuudha kanaafuu illee ilmaan oromoo wareegamaniitiin qabsoo tanaa siin gaanii jiran waan hunda kana caalu illee mooyannee agarree jirra ammas waan guddaa miti kanaafuu ilmaan oromoodhaan nu jabaadhaa bakka jirtanii nu jabaadhaa kan warri lubbuu jirtan jechuudha Ngootota Oromoo isa si komandoo toree tottooba awusoo humna siroo sirba harka laachuu dinaa harma muranii sanyii balleessuudhaaf isa garaa bintuudhaan adamsan gochi afaan nama hin dubbannees hedduu kan ni dubbata abadan abidin rabbi ragaadha yoo ilmi namaa dubbachuu baate gumaa ilmaan oromoodhaa kana dachiintu ni dubbatti gaafa tokko afaan baafattee gaafa tokko gaafa biyyutuun guddattee daandii sirreessuudhaaf dildila hojjechuudhaaf deeman lafee ilmaan oromoodhaan lafa gada dhaabasan gaafa san dachiintu ni dubbatti laftis ni dubbatti samiinis ni dubbata hundarraa ammoo rabbilee ni dubbata akkanatti waan hafnu har'a gammachuu warra UK warra London waan ofii kenna sila anam achi jiraadhe sila mucaa akkasitti gurbaa akkasitti baan alaabaa naftanyaa gubbaa sanii gaddarbee alaabaa ummata oromoo namni miiliyoona 70 kabajuu fi jaalatu san sila achi gubbatti ofii yaafannise na gammachisa ture kanaaf hedduun gammade ati dhaamsan keetti fuuf wallahi waan ajaa'ibaati hedduu gammade beektaa silaa zamuuna kana madaarraan akka malee nu heddummaatee jira beektaa waan namatti yeroo takkatti gammannu illee hin qabnu beekaa somnees sirbinaa keessi keenya madaadha beektaa yoo hoflileellee waa gammachuu hin qabnu yaa obboleeyya wallahi laazim haa ta'u ilmaan oromoo keessa obboleeyyan keenya kan biyya alaa jirtan waan dansaa wallahi waan ijoolleen biyya keessaan dalagu hunda dalaguu jirtanii amma dhiibbaa guddaan jirtanii rabbiin si biraa jiraatu inshaalla rabbi sin gargaara wallahi dhugaa irra jirtanii egaa akkuma daandaa jawaarjee وأنا قارن جرا هكان فالمنا ترسيمون مسكمنا جين سيقاله أتم مسني خراج بابا فكينيا في كجوار ريس كهاج ريس يوم أنا براس هيدان نجابات تمني لعبته واتك نجابي سوى لبون تيجرات يوم أجلس نجابات تمني لعبته نجابات هريون نك نبرا ماتين كينيا كابسوت أنا رت يوم أتواتات نجابات تمني لعبته أجيت كان المال روم ودام أجيت كان المال روم ودا أبداً دوبات ديبس
abdii kutachuu namni bar abdii kutachuu waan jedhamu jira bar ilmi namaa kun abdii kutachuu waan jedhamu jira kana beekuutu isaan irra jiraata nam ajjeesuun tokkocha ajjeesuun dhibba yookaan kudhan dachaadhaan qabsaa'ota horachuudha ammoo namoonni tokko kan abiddi irraan buunetu yoo akkana godhata gartee katanaan qaban wanti sarakkisu ammoo kakaleessa si wajjin qabsaan kakaleessa waan guddaa si wajjin dalageetu har'a ammoo gadi bu'ee gadi deebi'ee gadi galee ganda keessaa hin dhumtu see wanti kun hin dabru itti fakkaatu abadan qarshiin ni dhumti umriin ni dhuma qabeenyi ni dhuma fayyaan ni dhaqee abo abbaa samii dhaqee abo mee waan fedhaa fiduu wallahi lazim mee waan fedhan fidaa mee abo wallahi lazim kanaafi nama ajjeesuun nama hidhuun nama tumuun daran nama jabeessite malee daran nama hammeessite malee wanti duuban nama deebisu nama ajjeesuudhaan falleen dhufu nama ajjeesuudhaan wanti sirraa hin jiru waraanuudhaan wanti sirraa hin jiru hidhuudhaan wanti sirraa hin jiru ilmaan oromoodhaa kana beekutu irra jiraata ummanni qotatee jira dhugaa rabbi gaafa kaleessa wayyaanee san gaafa qabsusanii warri biyya alaa takka akkana qabsoo godhee beeka takka akkana hiriira bahee beeka ammas kabraa ammoo keessaan beenaa waliif sheri godhaa waliif hin irratina wanni guddaan an ummata kanaaf mootummaa kanaaf illee dabarsu wanti na fakkaatu wanti na dhagahamu maalidha dhugaa rabbii gaafa tokko gammachuullee haa ta'u gaddillee haa jiraatu wanti tokko gaafa tokko wanti tokko uumamnaani biyyi tun dimixmaadha si baduuf deema kana liqimsuutu irra jiraatu ila wanti mootummaanis ummanis irra jetee beekuu irra jiraatu gaafa tokko hiree wayii argamnaan gaafa tokko rakkoo yoo uumamnaan bakka tokkotti wanti wayii jalqabnaani ila hiree wayii argamnaani amma si shaashamanne gubateetanii akkana jechuu jirtanii yoo adeemsu kun itti fufe wallaahi billaahi biyyitun gubachuudha deemti jiratti maal jette beetanii sooriyaa bahidatu nu yefarrasechuu Itoophiyaa ba'aan digzuu nu yefarrasechuu sooriyaani dhawaataan bittinnoofte yookaan hoo diigamte Itoophiyaan ammoo al takkaan yeroo tokkoon diigamutti jirti kana beekuutu irra jiraata nama ajjeesu yoo hin dhaabbanne nama hidhuu yoo hin dhaabbanne nama tumuu yoo hin dhaabbanne kuni itti fufuuni bifa kana itti fufnaani biyyi kuni balaa guddaadhaaf gaaga'ama guddaadhaaf deemaa jira kana mootummaan isa sirriitti beekuutu irra jiraata yoo kanan beekna rakkisaadha gaafa tokko maqaa ayyaanaatiin gaafa tokko maqaa waayiitiin gaafa tokko maqaa wayiitiin biyya kana keessa bifa kana itti fufnaan ayyaanni kabajamus hiriira nagaasis kallattiin argame carraa argame wanti wayii uumamnaani ummanni kun gara walgalaafatuun gara an kana akka dhuunfaa kee waa ina fakkaati kana sirriitti beekuutu irra jiraata gaaf tokko carraa wayii hiree wayii banamte taanaan namni hiree sanii fayyadamuudhaani gara waan biraatti deema kanaaf dhaamsa jajjabduunis ni qaba awwi dhaamsa dabalataa dabalii fi dhaamsa xumuraa ammoo deebi'ee xumuraa kottamu dhaamsa jajjabduu dhaamsa jajjabdullee qabu beeytanii ilmaan oromoodhaa ni beekan waan ammatti jiru hundaa'u ni beeytanii waan jabdu harkaanu qabaa dhugaadha nama hunda keessa waan godhu qabnu ni jirti wanni hedduu walitti himnu hin jiru qabsumarra jabaachuudha qabnaa keessattuu tokkummaadhaan cimnee amma xiqqoollee kana humni nu baay'atee fakkeenyaaf akka biyyaatti bittinneessanii ijoollee qeerroo akka isaan gurmaanii waa ta'e wannan goone takki bittinneessanii wannan jechuu danda'e walquba qabaachuudha harma ta'e tokkooni walquba qabaanneeti gandaa fi gandaan wal ijaaranii waan akkasiin akka deemuu qabnu ilmaan oromoodhaa walquba qabaannee waan amma nutti as deemaa jirtu tana ofirraa fonqolchuudha qabnaa jechuudha wanni hedduun ani isinii dhaamullee hin jiru waan gaarii jirtanii isiniyyuu wallaahi rabbi isin haa gargaaru ilmaan oromoo oromiyaa keessatti keessattuu qabsoo guddaa godhu jirtanii
rabbiin isin bira haa jiraatu gara keenya kana homaa nurra laalina isiniin jedha waan jaba jirtanii karaa dhugaa irra jirtanii ammas rabbiin nama dhugaa wajjin jira inshallah rabbi akkana nu gatu jechuudha kanaafuu haa jabaannu isiniin jedha ijoolleen qeerroon kabiyya alaafaan waan amma eegaltan jechuudha waan fakkeenya ta'u kana bakka hundattuu waan amma Londonii godhame kana waan akka malee dansaadha beektaa dhibba guddaa uumaa waan kana irratti xiyyeeffannoo isiniin jedha bakka hundaayyuu maali isiniin jaarreegaa qabsaayaan du'aa qabsoon itti fuftii hanga galma ga'e heessoo kaayoon teenya marti dhaloota eegere gabrummaan dhaalchifnu ofee dhumna malee amantii fi jecha biyya fiiti jecha akkasii dhiini keenya dhiini ilmaan Oromoodha akkana jigeenafu egaa kanaafuu jabeessuu qaba wanni amma harkaa jirru hundi gaddinee qofa achumaani hamileen keenya nu cabuun qabdu jecha baachuudha qabna inshallah rabbiin nu wajjin haa jiraatu rabbi si wajjin haa jiraatu ilmaan Oromoo ka bakka hunda karaa dhugaa irratti halkanii guyyaa kuftanii ka hojjirtan rabbiin si wajjin haa jiraatu wallahi waan biraallee isinii godhu waan nooma gara qulqulluudhaani rabbii keenya walii kadhanna rabbiin isin bira haa jiraatu ammoo wanna tana qormaata amma qabsoo tana keessatti nu mudattu tana hundaa'u obsaan irra dabarsine qabsootti jabaachuudha akkasii wanni biraa wanni dubbadhu hin jirtu tanuma anillee live kanarratti illee iddoo haasa'in beekuu beeytanii ani baay'een dhufu akkasii yeroo biraallee dhufeetiin salaama isiniin je'a nagaa waliin jenna waan dandeenyu ilmaan Oromoo waan dandeenyuun qabsoo tanaa fi waa itti hirmaachuudha qabna waan akkasiitiin namu mana taa'ee qabsoo ofii qabsoo kana keessatti hirmaachuu hin danda'a waan hundaan jechuun waan danda'amu hundaan namu itti hirmaannuu isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoo dogongorellee dhiifama naa godhaa naa uffalchaa isiniin jedha an obboleessa keessanii galatoomaa nagaa keessa nuu tura walitti dachaana